hangana goleetuma yeroo isin beegaltee gubachuu eegaltee qibaaba jala darbeetuma gartee manatti ol deebi'ee hulaa cufatee dilitee hunda siif araarameetiin jira dhiifama siif godhe jiini nama wahiitu gaaf tokko umraan godha je'eeti shayni guddaa wahii dhufee umraa yeroo godhu manaamaan nama wahii argeeti nama manaamaan argee kana bira nageeysaadha je manaamaan nama akka bagarte nama rabbi waggaa 40 ka'baa kana jalatti rabbi gabbare tokko jira harama kana keessa dhagaa jirtanii miti nama waggaa 40 rabbi gabbaree jira harama kana keessa nama sanitti nageeysaadha milikataan rabbitti na ergee je hayye hogga bira geeysanii yaa abalu manaamaan edda si arge jennaan manaamaatiin argite san siimuu jeen dhageeffadhaa qalbiin dhageeffadhaa bakka tana manaama ati edana argiteen san maal akka inni ta'e siimuu jeen rabbiin manaama keeysatti mallattoo sitti ergee sagalee wahiitiin yaa abalu ati jannatan seentu jahiin siin hin jennee jeen akkas naan jaan jeen manaaman waggaa 40 kun as taa'ee rabbi gabbaru jira amatuu namni hoggaa hajjiidhaa dhufu abalu ati jannatan seentu rabbiin namuma tokko naa dhaama jeen manaaman maali ati maal balleessite jeen namtichi kun ja'an daqiiqaa muraasallee boqonnaan fudhatu jaan harama san keessatti nama ganamaa galgala salaatu nama boqonnaan qabne nama yeroo takka gadi hin teenye nama sujuudni isaa tastaqribuun yaani nama cinaa sa'aafaa taa'u gartee sujuudarra warra akkasiiti warra rabbitti kan dhiyooti jee namni yaadu jechuu qisaati yasifiin himaati hoottu jee gattee isa sheeticha yaa sheekha jeen angaafaan dardara ture farshoon dhuguu ture jee kana osoon farshoo dhuguutiin gaaf takka anaa farshoo dhugee saahibbanii wallolee aaree bilchaadhee mana galee ummaati yeta umrii isiin irra lafaateera guddifte ta akka malee na jaallattu ta akka malee na rifattu ta anaa farshaanii mana galuu kanaa hun qabdee gartee tartiibaam akkana gootee bakkana gootee nagiyaan na ciibsitee fuula narraa dhiitee ganama hogganan kee nyaata naa dhiyeessu gartee yaa farshaanaa ittee gannan darbine tana ummaatii yetanan hoggan galu na aarsite jee umummaan tiyyatunu aboon irraa usii deema sirraa hin jeenje maal na dura dhaabbattee rabshaana keessaa miti ta'alaatuu naa geessee dura dhaabbattee naa seenee deema sirraa hin jeenje hayyee yaalma kiyyeettee ummaan tiyya na biraa kutte ol seenee ulaa danqaradhee hoggan taa'een waswaasni jabaate jee saboo dullattiin tun hanga yoomsi gorsiti naa nyette lubbuun tiyyatun dullattummaan mana keessa teessu tun haadha shibbaa na beeki rabbi balaadhaan nama fattanin dullattiin tun hanga yoomsi gorsiti hanga yoomsi rakkifti ka'iitimii akka malaaf irraa godhe jettee lubbuun saboo dhugattu jeetuma ka'ee ulaa banatee qaallitti maal isaa ta'e gunda maali wanti na gorsaa ooltu jeen gorsi kee kun hin dhumu qibaaba buusu jirti haate dhiiteetuma cabsee haadha qibaaba jalacha kaaye ibidda keessa hangana godheetuma yeroo isiin beelbeltee gubachuu eegaltee qibaaba jala darbeetuma gartee manatti ol deebi'ee hulaa cufatee rafe maaltu kana isa godhe isa sakraaneeti bar watakkallee quban qabu akkasuma hogam hoggaaniif bar farshoo irraa fagaadhaa hashiisha irraa fagaadhaa kokeen kunis gaarii miti hirooyinis bareedaa miti hogga jedhan waan biraatiif miti kanumaafi tokkos PSG dha maal jedhan sunis gaarii miti jedhaniif waan biraatiif miti kanumaafi akkuma gartee dhamaatee namummaa irraa baatee hayawaan hin taaneef sanboota maal jedhamtichi kun hoggaan ganama hirriba irraa ka'u ummaa je'eetiin mana keessa barbaadu seena jee hoggaa hunda beekee halkan akkasitti haadha rakkiseetuma ganama kee ummaa jee barbaadee faxara irraa nyaatee harkasii dhungatee mana irraa baha bara jinnii tanaatu harkaan abishootti haasa malee ummaa jee hogga barbaade deemu qibaaba jala ta'e isaati kasala taate gubattee dhumtee duutee jechuudha rifaatuun gaafas rifadheen waan hin godhu wallaalee akka maraataatitti waan bakka san jiru hunda facaasee mana kiyyasan dhiisee qaxxitaa dhufee harama rabbiitti gale jee yeroon salaaturraa salaaniinan salaatu ummaatiyyaa fi yaa rabbi diliin gaafsan dalage naa araarame jeetiin waggaa 40 rabbi gabbaruu jira jee kuna waggaa 40 guutuu hoggan rabbi gabbaree bara rabbi narraa qeebalin naa laata jee hogganan hajjii gee namuma tokkootu dhufee jannatan seentuuti biisiif hin godhin naan jaa waan hangana ulfaatoo agartanii amata guutuu rabbi gabbartee ganamaa galgala rabbi cittee yeroon ibsiif hin araaramneeti deemsi hin jaan hulaan cufaadha maaliif jennaan nama inni haqatti balleeyse nama haqatti balleeysanii miti nama guddaa nama osoo si dhaltee sin guddifne si darbitee si biraa deemtee haqa si biraa qabdu dhaltee guddiftee wajji rakkattee isaa dhuguu obsitee fi isaa guddaa akka ijoolleetti isa kunuunsiteeti deebi'ee kanatti godhe maaliif farshumaa fi gartee waan nama mirqaansu kanaan deddeemee jechuudha sanbooda namni kun
يا أبو ربي سيفا أرارمو أوان سينجو سينكبو دلين تيغرتي أكرب بين جئسن حقا تاونا إبسيتي أنيا والناس دليدي ربي سيفا أرارمونا كجبادا ربي سيفا أرارمو جئ براخو تشيني براخو تيتي صلاة صلاة مال جئ رفي يرو رفي منام خيسة ربي سبحانه وتعالى نمت إرجيتي نمنخم مال جئ اندفه يا أبو قبل تشغي خانين أمتا أفرتم مكوريسن أمتا أفرتم إفن دراريني سيفن أرارمون جئيني لك يا ربي ناف أرارم تجيمنا خي خيسر أبتشو جرا رحمن خي يموك تاتا خي الرجب هذا دليته هند سيف أرارميتين جرا إفهم سيف ورجيني الله أكبر يرو سينا كان خان رجيني وإني لغفار جاب الرب سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار يا قبر التنخية أمبر ربي أرارماته سني لمن تاب نما توبته وآمن نما ربي التأمنيف وعمل صالحا أيغا سيوان غاريد لكيف أتمان توبنان أتمان قم ربي ديبنان سيفي ربي جدو نم تكلن نجرو بيكرو ربي توبان الله كيبلو ربي خرائسانه هادي بيسو فردوس ربي نفاخن جنة ربي نهامل كيسو